Koomishiniin Poolisii Federaalaa meeshaa waraanaa Eertiraan hidhattoota faannootiif ergitee to'achuu beeksise. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad konferansii tarsiimoo waggoota 5 irratti argame. Obbo Adam Faaraa filannoon biyyoolessaa milkiin akka xumuramuuf qophiin gahaan taasifamuu hime kanneen ja'an hangafoota keenya arraati. Nagayaan dagannee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota waan kee miidiyaa addunyaa mara iddoo jirtanitti nageenya keenya isin haadha qabu jecha gabaasaalee adda addaa qabannee dhiyaannee jirraa hanga xumura sagantichaatti naa wajjin turaa Arrastan Mahmad. Koomishiniin Poolisii Federaalaa meeshaa waraanaa Eertiraan hidhattoota faannootiif ergitee to'achuu beeksise. Poolisiin Federaala Itoophiyaa naannoo Amaaraa magaalaa Waldayaatti rasaasaa 60,000tti dhiyaatu to'annoo jala oolchuu isaa beeksise. Koomishinichi daddabarsi meeshaa waraanaa seeraan alaa kun Eertiraarraa ta'uu fi gareewwan hidhattoota faannoo Itoophiyaa keessa socho'aniif kan ergamee ture jechuudhaan himate. Taateen kun yeroo waldhabdeen dippiloomaasii Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti hammaachaa jirutti kan mudatedha. Poolisiin Federaala Itoophiyaa ibsa ammajjii 14 bara 2026 baaseen qindoomina qaamolee nageenya biroo waliin ta'uun konkolaataa fe'umsaa Isuuzuu rasaasa 57 fe'ee deemaa ture buufata sakatta'insa Waldayaatti to'annaa jala oolchuun shakkamtoota 2 qabuu isaa hime. Dabalataanis konkolaataan kun naannoo Tigraay magaalaa Maqaleerraa gara Shawaa Roobiitti imalaa tures ja'an. Qorannoon duraa akka mul'isutti rasaasni kun dhoksaan Eertiraarraa gara Maqaleetti geejjibame achii gareewwan hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa keessa socho'aniif daddabarfamuu kan yaadame ta'uu fi addee bilisummaa uummata Tigraay Abuut kanaaf haala mijjeessuu isaallee poolisiin himatee jira. Akka ragaan ibsa Poolisii Federaala Itoophiyaarraa argame mul'isutti rasaasni kilaashii 40,000 takkaa fi 999, rasaasni bireenii 14,000 fi rasaasni diskaa 800 kan to'atame yoo ta'u, meeshaaleen kanneen simintoo fi bulikeetii ijaarsaa fakkeessuun fe'amanii turan jechuudhaan ifoomsan. Poolisiin Federaalaa gochi akkanaa kun yaalii qaamolee keessoo fi alaa nageenya biyyoolessa Itoophiyaa laaffisuuf taasifamaa jiru keessaa isa tokko ta'uu ibsuun tarkaanfiin walfakkaataan kanaan durallee fashalaa'uu isaa yaadachiise. Qorannoon bal'aan itti fufee jiraachuu fi hojii hordoffii cimaan akka itti fufu ibsuun hawaasni humnoota nageenyaa waliin akka ta'uufis waamicha dhiyeessan. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad konferansii tarsiimoo waggoota 5 irratti argame. Ministeerri Muummee FDR Dr. Abiyyi Ahmad konferansii tarsiimoo faayinaansii waggoota 5 itti aanuu fi gamaggama raawwii qophaa'e irratti argamanii jiru. Konferansii mata duree guddina faayinaansii Itoophiyaatti ja'uun qophaa'ee fi dhaabbileen 6 faayinaansii fi sirna galii duursaa jiran gamaggama raawwii hojii tarsiimoo faayinaansii waggoottan 5 itti aanan irratti millannaa duraa gaggeessan irratti Ministeerri Muummee FDR Dr. Abiyyi Ahmad argamuudhaan hirmaate. Itoophiyaan waggoottan 5 dabran faayinaansii hammataa guddina qabatamaa argamsiisee fi riformii dinagdee gooroo ga'umsa bal'aa qabu gaggeessite. Sirna sharafa alaa gabaan durfamuu hanga jalqabbii fooyya'insi dinagdee mandhalee fi sirna kaffaltii dijitaalaa waggoottan 5 dabran keessa mootummaan dorgomtummaa damee faayinaansii guddisuuf tarkaanfii bu'a qabeessi agarsiiftuu milkaa'inaati jechuun waajjirri ministeera muummee gabaase. Kana malees saganticha irratti kan hirmaate muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad ijaarsaa fi qophummaa dhaabbilee mirkaneessuun itti gaafatamummaa mootummaa tahuu dubbate. Kanarraa ka'uun dhaabbilee faayinaansii fi damee dinagdee cimsuuf yaadamee tarkaanfiiwwan bal'aan fudhatamee ja'an. Sagantaan arra waaree booda konferansiin guddina faayinaansii Itoophiyaatti mata duree ja'uun gaggeeffame kun imala fooyya'insi dinagdee gooroo gamaggamuu fi mil'annaa duraa yeroo itti aanu kaa'uuf waltajjii faayidaa qabu ture jechuudhaan ibsame. Obbo Adam Faaraa filannoon biyyaalessaa milkaa'inaan akka xumuramuuf qophiin gahaan taasifamuu hime. Filannoon biyyaalessaa marsaan 7ffaan milkaa'inaan akka xumuramuuf qophiin gahaan godhamuu pirezidaantiin itti aanaan paartii badhaadhinaa fi itti gaafatamaan waajjira muummicha paartichaa obbo Adam Faaraa ibsan. Raawwiin hojii paartichaa kan ji'oota 6 bara 2018 gamaggamamaa jira. Obbo Adam waltajjii kanarratti akka jahanitti filannoon biyyaalessaa 7ffaan milkii fi nagayaan akka gaggeeffamuuf qophiin ga'aan godhamuu ifoomse. Haalli nageenya naannolee filannoo hunda gamaggamamee akka paartii mootummaa bulchuutti hojiiwwan nageenyaa filannoo gaggeessuuf dandeessisan hojjetamaa jiraachuu dubbachuun filannicharratti ga'umsaan hirmaachuufis qophii ga'aan jiraachuu dubbate.
Hojiiwwan misoomaa karaa fayyadamummaa lammiilee mirkaneesseen hoogganuun nageenya waaraa mirkaneessuuf yaaliin godhamee bu'aalee jajjabeessoo galmeessuu danda'us dubbatan. Inisheetiiviiwwanii fi hojiiwwan paartichaa nama bu'uureeffatan bu'aa fooyya'aa kan galmeessisan ta'uu ibsuun humna kuufamaa bakka hunda jiru adda baafnee itti fayyadamuun bu'aaleen guddina biyyaaf gumaachan galmaa'anii jiraachuu dubbate. Walitti dhufeenya uummataa cimsuun seenessi obbolummaa sabdaneessummaa akka cimu ta'us dubbatanii kunis tokkummaa biyyaalessaa akka jabeessu hime. Ji'oota ja'an dabranitti hoggansa yaadama siyaasa sirriitti hubate uumuuf hojiiwwan hojjetamaniin ga'umsi hoggansaa guddachuu fi kunuunsi paartichaa gurmaa'insaa fi hojimaataan guddachuu danda'us dubbatan. Olaantummaa seenessa waloo babal'isuuf hojiiwwan miidiyaa fi koominikeeshiniin hojjetamaniis bu'aa fiduu kan dubbatan obbo Aadam kanaanis fudhatamni paartichaa guddachuu danda'ee ja'an. Eegaan kabajamtoota hordoftoota waan kee miidiyaa sagantaan oduu arraaf jennee walitti qindeeffannee kanaan goolabamee sagantaa birootiin hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.